Uummanni Oromoo viidiyoo kana sheer gochuun wal biraan ga'a. Ooni isaarra dhukkubni jiru uummata kanarra garuu dhala isaarra jiraachuu hin dandeenye. An waan siin jedhuu qabu. Inni kaan ijoollee afur awwaala, inni kaan ijoollee shan awwaala. Abbaan keenya haadha keenya moodha. Uummatichatti jaartiin kun amma ijoollee sadaffaa awwaalaa jira. Inni arfaffaan gaarii irra ture waan itti iyyaachifattu hin qabu. Imboose gaalaa isheen kun haadha namaati moo haadha Oromooti moo baala muuziidhaan qabamee awwaalamaa jira. Namni keessa bahe yoo itti manis saba kanaatiif hin galu. Inni kaani kun dhimma anaaf dhimma kooti nama biraatti himuudhaatiif miti garuu akka itti uummati keenya jiru akka itti jiran miti. Yoo lixaatti rakkoo kun hamaan akka jiru dhagaan jira. Garuu nama tokko qofatu yeroo sagalee ta'uuf kanan dhagee uummataa fi uummata keenya jechuun gatiin qabu. Waan qabanirraa waan uffatanirraa walii qoodaniiti namni kan rakkoo fi bara darbu. Uummata kana maaliif callisnee ilaallaa jaallawwan koo aartii weellistoonni Oromoo abbootiin qabeenyaatii fi Oromoon addunyaa irratti argamtan. Nuti bar sagalee gadi qabannee warra waan hunda walii gochuu danda'u waan ta'eef beelli immoo yeroon kennu please uummata kanaaf sagalee taane rakkoo kana keessaa akka isaan baasnuun jedha. Dhiira akka dubartiitti siqsiq jedhee boo'u tokkoon argame. Weellisaa Daani'eel jedhama. Artisti Daani'eel jedhama. Yookaan kara deemaadhaan beektu ta'a. Mee uummata kanaa qaqqabnu sa'aatii fi daqiiqaa nama taasaa jiru kanarraa kaasne uummata kanaaf sagalee haa taanu haa qaqqabnu birrii tokko walitti funaanne miiliyoona waan ta'eef nuti baay'eedha. Nuti waliigaltee tokkummaan qabnu malee nuti uummata galaana. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu nagaaf jaallu waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteetii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatina. Dhugaa hadhaa Oromoo fi Oromiyaan Wallaggaa uummata Wallaggaa hin taane yoomiyyuu eenyuufuu hin ta'u. Goota 50 darbaniif maatiin Oromoo Oromummaa fi Oromiyaaf wareegama hin baasnee akka hin jirree mirkanaa'ee dubbachuu nan danda'a. Allaa kanaatiin Oromoon gidiraa uummata Wallaggaattiin qoosamee gidiraa uummata Wallaggaa kumachaa jira. Furmaanni isaa tokko caasaa uummanni Wallaggaa naannoo Oromiyaa jedhamtu irraa adda ba'ee of bulchuu danda'u uumuuf qabsoo gochuu. Furmaanni isaa kana qofaadha. Waggoota 30 darbaniif naannoon Oromiyaa du'a ari'atama jeequmsaaf badiisa malee uummata Wallaggaa irratti fidee hin jiru. Hundeeffama naannoo sanaa keessatti Oromoon guutuun gumaacha qabaatus daangaa kaartaa Oromiyaa sararuu keessatti qabsaa'onni Wallaggaa qooda leencaa fudhatan. Kanaaf leencoo lataa akka ragaatti gaafadhu. Ejjennoo amma qabu osoo hin ilaaliin jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kaayyoon qabsaa'ota kanaa murtee uummataatiin saba Oromiyaa hundeessuu ture. Erga OPDO'n naannicha waggoon waggaltee uummanni Wallaggaa waraana hidhaa du'aa fi gidiraa irraa adda hin baane. Alaammaa keessa jirru kanaan furmaanni jiru gara caasaa siyaasa ofiin of bulchuutti ce'uu qofa. Waggoota 30 uummanni Wallaggaa dabarse jalqaba keenyaan wal bira jalqabamee yoo ilaalamu baay'ee duubatti deebi'e garuu guddina tokkollee hin agarsiifne. Gama barnootaa fayyaaf misooma hawaasummaatiin gama kamiinuu dursinee turre. Waggaa 30 booda garuu duubatti deebinee jirra. Waggoota 30 keessatti Kooriyaan kibbaa dinagdee guddaa addunyaa keessaa tokko taatetti. Waggoota 30 keessatti Chaayinaan dinagdee addunyaa jalqabaa hundeessite. Wallaggaan naannichaan alatti barnoota fayyaa dinagdee irratti dhaabbileen gurguddoon itti argamanidha. Garuu har'a jaarraa 21ffaa keessa uummata keenyaa fixaa jira. Kanas naannoon Oromiyaa bifa karoorfameen hojiirra oolchaa jira. Kanaaf haala siyaasaa yeroo ammaa kana keessatti furmaanni uummata Oromiyaaf irraa adda ba'u furmaata siyaasaa barbaadee mari'achuu qofa. Warra du'aa fi ajjechaa uummata keenyaa shubbisan waliin jiraachuu yaaduun gowwummaadha. Wallaggaan waggaa 5 dabalataaf OPDO hin bitatu. Uummanni uummata Wallaggaa baay'inaaf guddinaan naannoo Tigraay, naannoo Gaambeellaa, naannoo Benishaangul, naannoo Sidaamaa fi naannoo Harar caala. Naannoo lafa magariisaa albuudaa akka pilaatiineemii fi warqee qabudha. Ijoollee dhaabbilee gurguddaa addunyaa guutuu keessatti
hojjechaa jiran qabdi. Uummata naannoo uummata keenya baraaruuf bakka jirutti dhiyoo ta'uu waa'ee egeree gorsuu fi waa'ee yeroo ammaa irratti mari'achuu qabna. Kan kana barreessee luba Tamasgeenidhaa. Waaqayyo uummata keenyaa Wallaggaa haa yaadatu. Warri kana qindeessitan galatoomaa. Birmannaa lammiileen keenya godina Wallagga Lixaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti rakkoo dhibee busaaf beelaan saaxilamaa jiran hedduu ta'uun ni beekama. Addatti aanaalee akka Beegii Gidaamiif Qondaalaa keessatti haala hammaataa ta'een uummanni keenya miidhamaa jira. Sababa dhibee busaa fi beelaa kanaan haadholee hedduun du'aaf saaxilamanii jiru. Daa'imman dhalatanis osoo hin guddatin kichuutti hafaniiru. Warri dhukkubsatanii fi lubbuun jiranis waan ittiin yaalaman gahaa dhabanii du'a isaaniif guyyaa lakkaawwataa jiru. Deessuun waan mucaa isheetti kennitu dhabdee ija ishee duratti daa'imni ishee jalaa du'aa jira. Kanaafuu rakkoo hamaa fi hammaataa uummata keenya fixaa jiru kana furuuf hirmaannaa uummata keenyaa baay'ee barbaachisaadha. Miidhaa dhibee kanaa hir'isuuf wantoonni armaan gadii hatattamaan barbaachisu. Isaanis qoricha dhibee busaa, nyaata daa'immanii fi angoobara yookaan uffata buukee busaa akka nama hin ciniinne dhorku. Egaa uummata kana gargaaruun dirqama namummaa fi oromummaa keenyaati. Akkuma kanaan dura gargaarsa gargaaraa uummata keenyaaf gochaa turre ammas harka wal qabannee uummata keenyaaf qaqqabuu qabna jennee amanna. Maalree haruma kanaan dura waan isin nutti kennitan ittiin gaafatamummaan uummata keenya biraan akkuma gahaa turre ammas karaa seera qabeessaan koreen dhaabbatee herregni baankii banamee jira. Kanaaf hawaasa keenyaaf birmadhaa jennee waamicha oromummaa isiniif dhiyeessina. Lakkoofsi herregaa maqaa namoota sadii Faasee Yerkoo Kumsaa, Birruu Tsaggaayee fi Tamasgeen Gammachuu Nagarootiin banamee jira. Qindeessitoonni Eebbisaa Baayisaa, Mariir Tulluu fi Taagal Daaqaa Waggaariiti. Lakkoofsa herrega baankii daldala Itoophiyaa 1177 Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa 10,413 Baankii Awwaash Duwwaa 13,100 948 Baankii Oromiyaa 1636 Duwwaa 1 Jiraatti waliif haa birmannuu ulfaadhaa. Uummanni Oromoo viidiyoo kana sheer gochuun wal biraan ga'a. Uummanni keenya Beegii sababa dhibee busaatii fi beelaan dararama hamaa keessa waanta jiranii fi Ayyeegaa uummata keenya Beegiidhaaf dirmachuudhaan gahee keenya ba'uu qabna. Egaa gareen Atisnamaa lammiilee keenyaaf yeroo garaagaraatti birmachuun keenya ni yaadatama. Ammas lammii keenya dararama hamaa keessa kan jiran qaqqabuuf waan jennuuf Kanaafiyyuu lammii keenyaaf birmachuudhaaf har'a galgala Atisnamaa Chaaritii mana Atisnamaa Chaaritiitti har'a galgala sa'aatii 3 irratti argamtanii deeggarsa barbaachisaa ta'e akka isin gootan kabajaan isin gaafanna.